dogoggora jiru sirreessinee tokkummaa fi ijaaramuu keenya caalatti cimsinee kaayyoo bilisummaa haqaa fi walqixxummaa uummata Oromootiif dhugoomsuudhaaf walabummaa Oromiyaa dhugoomsuudhaaf fuula duratti ni tarkaanfannaa jechuudha. Wareegamni gootota keenyaa har'a godhamaa jiru, wareegamaa jiran nu qaqqabe itti fufinsaan har'a borullee wareegamuudhaaf jiran yoomiyyuu ni yaadannaa jechuudha. Guyyaan waboo kun guyyaa lola qofaa osoo hin taane guyyaa abdii, guyyaa murannoo fi guyyaa waadaa ofii haaromsuuti. Qabsoo bilisummaa Oromoo akka dugda duubatti hin deebine guyyaa itti hirbuu ofii seenan. Tokkummaan qabsaa'otaa fi tokkummaan uummata Oromoo akka hin laaffanne guyyaa itti waadaa walii seenan. Kaayyoon uummata Oromoo akka hin gurguramne guyyaa itti waadaa walii seenan. Nus waboo wajjin taanee wal faana taanee deeggartoonni fi miseensonni jaarmiyaa ABO waadaa keenya haaromfannaa jechuudha. Bara haaraan, bara nagaa, bara injifannoo, bara walabummaa, bara ijaaramuu, bara bilisummaa haqaa, walabummaa Oromiyaa akka nuu ta'uun hawwaa jechuudha. Kabajamaan gootota wareegamanii fi jaallan qabsoo keessa jiran hundaaf iyyuu guyyaan kun guyyaa galmeensaa ol ka'ee ilaalamu jechuudha. Egaa jaallan galmeen bara darbee cumnee hojii keenya fuula duraatti xiyyeeffannu. Galmeen darbee waggaan tokko wal ijaaruudhaaf gurmaa'uudhaaf xiyyeeffannoo hedduu goone galmee darbe manatti deebisnee galmee haaraa banannee akka hojii keenyatti xiyyeeffannuun dhaamsa qosinii dhaamu barbaada. Hololli fokkoruun odeeffannoo sobaa babal'isuu fi waan akka kanaa kan yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaa irratti argitan naasuutu kana qabaa jechuudha. Naasuudhaan fokkoranii hololuun immoo bu'aan inni buusu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kana kanirra aanne ciminaan jabaannee jabina keenya ijaaramuun keenya wal cimsinee kan nu jaalatus kan nu jibbus kan dhugaan nu jaalatus kan nu jibbus haa beeku. Nuti jabinni keenya ijaaramuun keenya dhaabbatna godhannee sirnaan cimnee dhaabbachuun keenya warra nu jibbu boochiseera. Warra nu jaalatu immoo gammachiiseera. Kana hubachuun barbaachisaadha. Nuti diina miti. Nuti warra ABO ijaare, warra ABO hundeesse, warra jaarmiyaa kana maqaa itti godhedha. Nuti diina otoo hin taane nuti deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo, miseensota jaarmiyaa ABO, nuti fira qabsoo Oromooti. Seenaa qabsoo keessatti shoora murteessaa taphanneerra. Har'as ejjannoo ifaa haqa irratti hundoofne ni hojjanna. Namni haqa nuti qabnu kallattii dabarsee diina nu gochuu barbaadu ofiif diina ta'a malee nuti diinas hin taanu, diinas miti. Nuti ammallee diina miti. Diinomuufis hin jirru. Kaayyoon keenya tokko deebii ifaa haqa qabeessaa fi kan yeroo isaa eeggate waan gaafanne deebisuudhaa fi rakkoo mooraa qabsoo Oromoo keessaa furuu qofatu furmaata ta'a malee olola arrabsoo fi bifa adda addaatiin jechoota hin taane fayyadamuudhaan uumuudhaan gareedhaan furmaata akka sanaa fidamu hin jiru. Furmaata kan fiduu danda'u haqa, marii, iftoominaa fi itti gaafatamummaa qofatu furmaata fida malee bu'aan furmaata fidu ka biraa akka hin jirre bareechanii beekuu qabu warri nu farrajuu barbaadu. Hojiin keenya fuula duratti xiyyeeffannoodhaan tokkummaa keenyaan wal ijaaruudhaan gamtaan dhaabbachuudhaan hololtuu fi bololtuu bakka kennuu dhabuudhaan qabsoo keenya fuulduratti akka tarkaanfachiifnu asumaan sinitti dhaammachuu barbaada.
Kanarraan kanaaf wanti gara fuula duraatti nu laallatu tokkummaa keenyaan akkuma kana dura goone wal ijaaru wal ijaarran tokko taanaan burqaa seexanaa buqqifnee iyyisi. Burqaan seexanaa buqqa'ee hiyye sun dhugaatti deebi'utti amma dhugaatti deebi'utti mooraa qabsoo Oromoo keessa ni buqqifna ni hojjenna wal ijaarra. Kanuman siniin jedha baga bara haaraa geessan baga guyyaa waboo amajjii tokko geessan injifannoon uummata Oromoof barri bara bilisummaa bara walabummaa bara gammachuu bara tokkummaa nuuf haa ta'uun siniin jedha. Ulfaadhaa waan naaf affeertaniif galatooma.